ijoollee warri yeroo darbee barumsa dhiisanii hojii jalqaban sunne kaampaanii isaanii ragaa nam akkam gaarobbi kaampaanii guddaa ragaa hojii jalqabanii nu biraa dhiisanii amma waqqaa baay'ee sokkanii kan si dhiboona waatee yaadan jira sitti naasaa jedhee har'aa kanan si barbaadeef iyyuu inni caalu isa kana innis maalidha nuti maal goona amma barnoota kanas barannee fidne amma imaammanni mootummaan baasaa jiru hojii uummadhaadha. Garee caalu barachuu jechuun hojii uummachuudha. Kanaaf maal godha anaafati anqeetu dhaabbatarra yoo xiqqaate birri miliyoona tokko ol kan ta'u liqeeffanna. Sana booda kaampaanii gurguddaa dhaabnee waan guddaa jechuu qabna. Kanaaf maal gochuu qabna? Waan guddaa jechuu qabna naafati. Waan guddaa jechuu qabna. Akka kanaatti amma tokkummaadhaan sirriitti waan guddaa jechuu qabna. Kaampaanii gurguddaa jechuu qabna. Nar jira. Welcome. Malee fi kanaaf yaadii keessa beeku. Ijaa dubbachuudhaaf akkasitti jiraannaan jireenyi baay'ee bakka boodatti rakkina waa fiduu danda'a. Kanaaf akkuma tutte qarshii kana liqeeffanne tokkummaan jiraannaan akka waan guddaa hojjechuu dandeenya. Amma sitti beeni anaafati lama taane qarshii miliyoona tokkootii ol liqeeffanne kaampaanii gurguddaa iddoo 4 iddoo 5 itti yoo banne keessaatii karaa tokko milkoofne iddoo guddaa lafa dheeraa ga'uu dandeenya. Bakka alkallattiidhaan hojiima sirrii jenna malee atis maala narratti deemtu anis maala sirriitti deemuu qabu. Yeroo lamaaf yeroo sadii kan ta'u nama duukaa mari'adheenani namoonni yommaatti waan baay'ina hojjetaniiru nan qaba waan ta'eef isa kanarratti dippeendi maal gochuu qabda of eeggachuu qabda. Anis maala sirriitti deemu atis maala narra deemtu alkallattii mana hojii bakka eeggachuu qabna jechuudha. Aseka Proyekti gimana? Proyekti dia mana tu? Betul, saya di sana. Mereka. Mana tu berada arta? Mani, maaf burti kan kamu? Maaf kurati? Hah? Ruta tu yang. Amma ijoolleen kun maallaqa kana fudhatu hojii eegalu. Yeroo hojii eegalan kanatti immoo kapitaalli isaanii guddata. Anaan as keessatti dhiisanii deemuu jechuudha. Kanaafiyyuu inni guddaan waan gochuu qabu tokkoo ishee dachee kanatti dabaluu qabu. Yoo kana ta'uudhaa baate abbaan kun hanqate. Akkamitti hiriyyaa isaanii miti tolan mari'atanii hojii kana eegalu. Wajjin dhalan wajjin guddan maallaqaaf biizinesiif jecha immoo as keessatti anaan dhiisanii qabu. Kana yoo godhinatti maal isaa ta'een shira irratti xaxeen tokkummaa isaanii diiguu qaba. Yoo kana ta'e malee wanti nafaasu tokko illee hin jiru. Amma bilbilaa fi amma. Yaada ta'e yoo naagaase. Waan gurguddaa karoorsinee jiru. Karoorichi waan salphaa miti settiin qoosi. Milkii maduuqa. Milkii duuqa. Ati kanaa sooftu qabana. Inni kana inni haasawwan bira. Maalidha yaadi keessan namaan galu beekna. Amma ati waan ati yaadde maallaqa kana fudhannaa kapitaala keenya guddifna biizinesii akkasii waliin hojjennaa. Garuu inni kan inni yaadaa jiru maallaqa kana fuudhee ka'ee biyya tokko nan ba'a mucaa kanas keessatti namisa. Kisara guddaa keessan galchee. Eenyu kisiyaa?
Milkii maqaan akkasii inni ta'a nama biraa jiru isfaan. Milkii duukaa sitti ol argitan si. Sila nama kee dhufee wajjin haasaa turre. Mana dhufe. Maallaqa maal liqeeffanne jedhe meeqa sitti ne? Maallaqa akkasumaan akka biliyoona tokko oledha. Maallaqa xiqqoo waan fudhamu irratti. Milkii immoo? Milkii tokko milkii sitti meeqan? Akki anatu sitti maaya. Milkii eenyu irra gabanaani? Milkii too naatiin akkas godhamu? Afachu kun soba. Kanaafan sii bilbileera. Yaada keessa sitti beeka? Milkii immoo? Wanti kun yeroo tokko yeroo lama miti yeroo baay'ee ittiin deebi'aa jira. Ana balleesse silaas. Yeroo takkaadhaaf yeroo lamaadhaaf zimmi jedhee dhiiseera. Isa ammaa kana garuu namni ittiin naa baru mucaa kana dacheetti dabaluu hin qaban. Maallaqa kana fuunaa mucaa kana milikseen biyya kana maallaqa kana fudhadheen biyya tokkoon ba'a. Milkii akkasii moo? Milkiitu moo? Wayi milkiin isa akkas jedhee. Kana dacheematti gaddabalee akka namni na beekuun go'u taanaan ana abbaan kun an dhalche. Dhiisi. Amma kanaaf gootu nan bilbila na waama naaf agarsiisu qabu. Ani akka namummaatti waan irraa eegamu nan si gargaara rakkoon qabu. Kunis waan ulfaatu irratti fakkaata. Bakka kanadha. Ani immoo reefumti milkii akka inni owaanamu akka firri ishee akka lammii isheen argine godhu taanaan an abbaan kun an dhalchine naan. Amma kanaaf laga galaana xiyyoota na waama achitti fixuu fi maqanna. Ati kana qofa na deeggaru.